Jira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaayitii hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessichaa irra viidiyoo barnoota gabaabaa karaa itti haruma salphaatiin gama Kanaadaatti deemuudhaan work jooppii bareedaa ta'e ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti barattoonni yeroo garaagaraatti dhiyeenyatti eebbifamanii ta'aa jiranii ispeeshaalii barattoonni IT or kompiitar saayinsiidhaan warra eebbifamanii ta'aniif karaa salphaa ta'een akkamitti akka Kanaadaatti deemuudhaan onlaayinumaan beeksisa bahu guuttanii karaa salphaatti gama Kanaadaatti imaluudhaan hojii babbareedaa saalarii or kafaltii gaggaarii ittiin argattan tokkoon isin agarsiisa. Egaa dhiyeenyatti daddabannee ture deebiitiin jira gama YouTube chaanaalee keenyaatti dhufeetiin jira. Baga nagaan eeddaniin isiniin jalqaba irratti gara viidiyootiin seenuun dura warri Astaayituu subscribe godhin channel keenya subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha barnoota YouTube ta'e beeksisoota garaagaraa kan hojii kan biyyoota garaagaraatti bahu akkasumattis hojiilee kompiitaraa fi bilbilaa wal qabatu channel keenya irraa argachuu ni dandeessin jecha kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa jalqaba maal goonaa yeroonii fi hojii barbaadan emailii or websaayitoota gurguddaa Google irratti search godhamuu qabuu fi beeksisoota yeroodhaa yerootti update ta'anii bahan addaan baafatanii beekuun dirqama taasaniifu maal gootanii jalqaba browseruma keessan bantanii websaayitii irratti beeksisni bahu beekuun hedduu bareedaa ta'a. Amma fakkeenyaaf Kanaadaatti eebbifamaa IT yookiin kompiitar saayinsii ta'u sooftiweer injiinaringii barnoota garaagaraatiin eebbifamuu dandeessa. Salaarii bareedaadhaan beeksisa onlaayinumaan guuttee karaa salphaatiin gama Kanaadaatti imaluudhaan kafaltii gaggaariidhaan hojii babbareedaa hojjechuun ni jira. Isa san fakkeenya tokkoon isin agarsiisa. Kallattumaan maal gootanii Google irratti Kanaadaan job seeker jennaan kallattumaan sifidaa search gootanii gama websaayitii egaa akkuma beekamutti Kanaadaan erga koovidiin dhufeen boodatti namoonni baay'een irraa dhumanii jiranii. Saniifuu baay'ee nama hedduu barbaaddi kan barates kan baratanis beeksisni hedduutu jira. Beeksisa bahu kana onlaayinumaan appilaayi godhuudhaan gama Kanaadaatti imaluun hojii gaggaariidha. Kafaltii gaggaariin hojii hojjechuu ni dandeessanii jaama fakkeenyaaf New Brunswick Job Connectors isa jiru kanarra kilik godhuudhaan kan warreen barnoota ITs ta'e software engineering barnoota gosa biraatiin illee fildii dandeessaniin baratee namni taa'u jiru asuma gama kanaan seenuudhaan appilaayi godhuudhaan gara biyya Kanaadaatti imaluu kafaltii bareedaan hojii gaarii hojjechuu dandeessanii erga websaayitii kanarra seentaniin booda maal gootanii websaayitiin dhugaa fi soba ta'uu websaayitiin ani isin agarsiisu kana kallattiin sirriitti ilaaluu dandeessanii afaan Ingiliffaatii fi afaan Faransaayii na fakkaata. Afaan Ingiliffaa beeynaan Ingiliffaan kallattiidhaan warreen fayyaa heelsikeerii IT Future NB student connector jaa kanneen keessaa kan qabdaniin seenuudhaan appilaayi godhuu dandeessanii jaa erga gosa barnoota eebbifamtanii filataniin booda find job waan jettuutu jira. Find your job irratti kilik gootanii kallattumaan gara steepiitti aantutti deemuudhaan appilaayi gootanii jechuudha. IT industry operation jira kanatti isinii fidaa kanneen keessaa please select the job you would like to be considered for account manager, computer engineering, computer network technician, computer programmer and interact media developers, so data statistics jira, data analytics, information system testing technician, information system analysis, project manager hedduu jira, software engineering, website developer or programmoota or softwareota adda addaa develop godhuu kanneen keessaa kan barbaadan irra kilik godhachuudhaan itti aansuudhaan please select all region you are interested in jaa iddoo teessanii hojjechuu dandeessan inni filatanii remotely or kan online hojjetan taanaan iddoo kanatti immoo please provide your information gahaa kan ittiin eebbifamtan kan dookumentii keessan irra jiru asirra guuttanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti nama tokkoof bunnee yoon isin agarsiise Abdii first name last name in Ahmad yoo ittiin
Dokumentii keessanis lafaa qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Iimeelii irratti informationiin isinii seenuu guutuu qabdanii iimeelii barreessitan san koonformi godhuun dirqama ta'a. Iimeelii san koonformi godhuun dirqama ta'a. Ergasiin boodatti maal godhanii upload dokumentii keessan kan ittiin eebbifamtan digriis ta'e maastarii yoo ta'es select upload faayilii jira. Achi keessaa dokumentii barbaadan sana upload gootan PDF dhaan save godhuun dirqama ta'a. Ergasiin boodatti upload ergataniin boodatti dokumentii iddoo keessan sanarraa upload ergataniin boodatti maal godhanii afaan Ingiliffaa beekuu fi beekuu dhaba keessan iddoo sanarra raayit godhanii I will agree jettaniitu ergasiin booda save and next iddoo turre kilik godhuudhaan kallattumaan gara steepii itti aantutti deemtanii ergasiin booda maal godhanii wantoota informationoota sii dhufu kana kallattumaan guututti. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti this will determine your ability to work in Canada legally jaa Canada citizenii taatee dalaguu yoo barbaadde Canada citizenii jaa are you over the age of waggaa 18 olii jettaan siin jira yes aningaa waggaa 18 ol jettaanii maal jaa what provide you do you reside in judge British lammummaa biyya biraa yoo qabaattanis ni guuttanii iddoo kanatti illee akkasumatti English proficiency are you able to perform work afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuudhaan hojjechuu ni dandeessanii isiniin jaa ni guuttanii isaanaas ekspertii taatee waan adda addaatiin akkasumatti afaan Faransaay illee yoo beektan yes yoo hin beekne illee noo jettanii irra dabartanii what type of work are you interested in jira gosa akkaataa itti hojjettan. Amma fakkeenyaaf full time jechuun hojii guutuu jechuudha. Guutuutti part time jechuun hojii dabalataatti and either full or part time jira lachuu kan ta'in yeroo feetan dhaabbataa yoo feetan immoo hojii akka dabalataatti hojjechuu dandeessan isaan kana keessa yoo hojii guutuutti hojjechuu dandeessan full time jettaniini achiin boodatu how do you hear about this job connected jira maal godhanii Instagram, Facebook, social media illee sirrii jiru kanaan kan ittiin hojjechuu dandeessan. Irra gootanii amma fakkeenyaaf Facebook filadheetiin jira achiin booda save and next jedhanii kallattumaan gama kanatti choose your interview type interview yeroo itti isin godhuu dhageessaa jechuudha. Pre-record video interview jira, pre-record audio interview jira. San keessaa kan filattan irra godhuu dandeessan interview jechuudha. Isin fudhachuudhaaf foormii kana erga guuttaniin booda interview isin godhu saniif amma fakkeenyaaf pre-record video interview godha save jedhan jechuudha. Kanaan boodatti imeeluma keessan irratti gara kanatti isin fida. Steepii kanarra maaltu jira? Kallattumaan wantoota guutuu qabdan hunda guuttanii waan jirtaniif maal godhanii save and next jechuudhaan gama steepii itti aantutti seenuudhaan waan interview video isinii dhufu guutuudhaan kallattumaan beeysa keessan imeelii keessan irratti eeggattanii jechuudha. Asirratti maaltu jira? Would you like to test your technology before proceeding jira. Yes jechuudhaan akkanatti viidiyoo bareedaa ta'een open record jira. Recordii viidiyoo waraabbattanii kaachuu qabdanii saniifuu wantoota guutamuu qabu kanneen akkanatti dubbisuudhaan yeroo guutuu yeroo barbaadanitti waan guutuu information gahaa guuttanii save jechuudhaan waan hundaa'u waan sirrii ta'e ragaa guutuu ta'e guutuudhaan akka gara steepii saniitti gara interview illee recordii kanatti gootu akkanas sii dhufa. Akkanatti namni interview godhus akkanumatti isinii dhufa. Kallattumaan online maan record godhuudhaan gara steepii itti aantutti deemuudhaan interview illee isinii dhufa. Amma yoo audio ta'es bifa audiotiin isinii dhufa. Ergasiin booda maal gootanii save jettanii kallattumaan carraan kun kan isinii dhufuudhaan gara Kanaadaatti imaluudhaan hojii gaggaarii hojjechuudhaan kafaltii gaggaarii ittiin argattan yaala beeksisa kana onlaayiniidhaan yeroo bahu isin hin dabriin isin jaarraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebi'uun nagaan tura yeroo gaarii.